Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Freedom Media oduu guyyaa kanaaf qabadhee dhiyaadhe isinitti himaa Anfuwaar Sultaanii jalqaba irratti hangafoota oduun gandarraa kaasee hanga naannootti uummanni dirqamaan kitaaba daandii hidhamuu jiru akka bitaniif dirqisiifamaa jiraatuun beekameera. Abdii Alamaayyoo kan ajjeechaa Haacaaluutiin shakkame hidhamee wabiin gadi dhiifameera. Liyyuu Haayiliin Amaaraa kallattii afuriin Oromoota Wallootti duulaa kan jiran karaa makkannaa manneen uummatas gubaa jiraatuun beekameera. Oduu biyya alaatiin biyyoonni lixaa sarbama mirga musliimoota Uyghur irratti raawwatamu mormuun Chaayinaa irra qoqqobbii kaa'aniiru. Babal'ina oduutiin gandarraa kaasee hanga naannootti uummanni dirqamaan kitaaba daandii hidhamuu jiru akka bitaniif dirqisiifamaa jiraatuun beekameera. Keessumattuu hojjettoonni mootummaa fi tajaajila mootummaa kitaabota bituuf dirqama akka jiran komiin hedduu ka'aa jiraatu maddeen keenya OFM'if himaniiru. Kitaaba kana muummicha ministeeraa keenyatu barreesse jechuun kaabinoonni biltsiginnaa hojjettoota fi hawaasa dararaa jiru jedhameera. Itti dabaluun maddi keenya kun kan jedhan hojii akkanaa malaammaltummaa qulqulluudha. Malaammaltummaa sadarkaa olaanaatti waajjira mootummaatti raawwatamaa turee fi jiruudhas jedhaniiru. Muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmad kitaaba hidhamuu kanaan dura akka barreessee ture ni yaadatama. Kitaabichi sunnis kitaaba barreessaa Firaans Fukuyumaa ta'uu qabiyyee fi mata dureen isaanillee saaxilameera. Akkayyoota fi barreessitoota kitaabotaa fi hogbarruulee garaagaraa irraa odeeffannetti kitaabni hidhamuu himootni illee osoo tartiiba isaanii hin jijjiirin akka kitaaba barreessaa Firaansis Fukuyumaa irraa fudhatame himaniiru. Kitaabni sunis dirqamaan dhaabbilee mootummaa fi imbaasota garaagaraatti hiramee akka gurguramu dirqisiifamuun maallaqni uummataa qarshii miiliyoona 112 funaannameera. Muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmad kitaaba barreesse Firaans Fukuyuu keessaa qabiyyeewwan hafan afaan Oromoo fi afaan Amaariffaatiin hiiksisuuf mata duree daandii hidhamuu gabaaf dhiyeesse dirqamaan akka gurguramu qajeelfama baaseera. Kanaan dura ambaasaaddar Dirribaa Kumaa namoonni fedhiin kitaaba hidhamuu bitan xiqqaa ta'uu xalayaan beeksisuu isaanii saaxilameera. Abdii Alamaayyoo kan ajjeechaa Haacaaluun shakkamee hidhame wabiin gadi dhiifameera. Bara kana ajjeefamuu weellisaa Haacaaluun kan shakkaman keessaa Abdii Alamaayyoo wabii qarshii 10,000tiin akka hiikame dhagahameera. Ajjeechaa Haacaaluun namoota 3 kan himataman yoo ta'u isaan keessaa namni Abdii Alamaayyoo jedhamu dhimma isaa mana isaa taa'ee akka hordofuuf wabii qarshii 10,000 akka gadi dhiifame himameera. Kun mana murtii olaanaa federaalaa Ramaddii Lidataatti dhaddacha farra shororkeessaa fi yakkoota dhimma heera lammaffaa galmee himata namoota ajjeechaa artist Haacaaluu Hundeessaatiin himataman kan ilaale akka mirgi wabii eegameef himameera. Kanaan dura dhaddacha manni murtii gurraandhala 25 bara 2021 ooleen himatamaa sadaffaa kan ta'e Abdii Alamaayyoo ajjeechaa artist Haacaaluu Hundeessaa irratti hirmaachuusaa kan agarsiisu ragaan gama abbaa alangaati kan hin dhiyaanne ta'uu himeera. Kana irraa dhaabbatu seera yakka bara 1996 bahe kan keewwata 443 tokko akka ofirraa ittisu kan ayyamu bu'uura godhachuun akka ta'e maddi keenya nuuf himaniiru. Namni kamiyyuu sababa gahaa osoo hin qabaatin yakki du'aa yookaan hidhaa umrii guutuu nama adabsiisu raawwatamuusaa yookaan ammoo eenyummaa namaa yakka sana raawwate osoo beeku qaama dhimmi ilaalutti osoo hin beeksisin yoo hafe adabbii birrii 1,000 hin caalle yookaan hidhaa salphaa ji'a 6 hin caalle ni adabama kan jedhudha keeyyatichi. Ajjeechaa Haacaaluu Hundeessaatti shakkamuun ilma Oromoo osoo dhugaa qabuu dararaa argaa jiru. Kabiraa Xilahuun Yaamii yoo ta'u akka miidiyaaleen himanitti akkasuma Xilahuun Yaamii akka dubbatutti ajjeechaa sana keessaa harka kan hin qabne ta'uu isaati jedhameera. Kana malees shoorri hogganoota qabsoo bilisummaa Oromoof leellistoota qabsoo Oromoo irratti gama maqaa ajjeechaa Haacaaluu jedhuun adeemaa akka turellee Xilahuun Yaamii saaxileera. Dhimma Xilahuun ilaalchisuun kan himame ammoo manni murtichaa dhaddacha gurraandhala 25 bara 2021 ooleen himatama tokkoffaa Xilahuun Yaamii ajjeechaa artist Haacaaluu Hundeessaa raawwachuusaa ragaaleen namoota fi sanada abbaa alangaa dhiyeesse kan hin agarsiisne ta'uu himee ture. Akka himamaa jirutti jedhameera. Kana irraa kan ka'e dhimmi Xilahuun Yaamii labsii yakka shororkeessummaa ittisuu fi to'achuu bahe 1,176 jalatti akka ilaallamuu fi akka ofirraa ittisu manni murtii ajaja dabarsee ture jedhameera.
waayillan isaanii kan ta'e himatamaa lammaffaa Kabbadaa Gammachuu ammoo yakki isaa seera yakkaa bara 1996 bahee keewwata 540 jalatti akka ilaalamuu fi akka ofirraa ittisu dhaddachi oolee manni murtichaa murtii kenne jedhameera. Beellama tibbanaa bitootessa 29/2021 tureen himatamtoonni kunneen ragaa ittisaa akka dhiyeeffatan beellama darbeen himamee osoo hin dhiyeeffatin hafuun himameera. Irra deemiin dhaddacha tibbana ooleen manni murtii ragaa ittisa kaleessatti akka dhiyeeffatan ajaja dabarsee ture. Ta'ullee sababa yeroo nu duraa gabaabbate ragaalee kenna waliin wal arginee mari'achuu hin dandeenye jechuun himatamtoonni kunneen beellama ragaa osoo hin dhiyeeffatin hafan akka jiran beekameera. Yaada himatamtoota dhageeffachuun manni murtichaa himatamtoonni sadeen ebla 6/2013 ragaalee ittisa isaanii dhiyeessan ajajan dhagahameera. Artistaa Haacaaluun erga ajjeefamee booda hanga har'aatti dhugaan akka ajjeechaa isaa ifatti mul'ate seerri walabaan qoratee akka hin jirre uummanni dubbataniiru. Galmee hidhannoo kanarratti himatamtee kan turte Laamroot Kamaal dhaddacha gurraandhala 25/2021 ji'a darbee taa'ameen bilisa ta'uun isii ni yaadatama. Beellama tibbanaa irrattis Laamroot kan hin dhiyaanne yoo ta'u manni murtichaas galmee Laamroot Kamaal akkuma cufetti taa'ee beellama tibbanaa irratti dhimma hidhamtoota 3 qofa ilaale ta'uun beekameera. Liyyuu Hayiliin Amaaraa kallattii afuriin Oromoota Wallootti duulaa kan jiran karaa makkannaa manneen uummataas gubaa jiraatuun beekameera. Lolli duguuggaa sanyii kaaba Oromiyaa godina saba Oromoo Walloo irratti Liyyuu Hayilii naannoo Amaaraan baname yeroo ammaa kanatti kallattii afuriin mootummaan naannoo Amaaraa humna waraanaa buusaa jiraachuun barameera. Akka maddeen keenya OFM himanitti mootummaan naannoo Amaaraa humna waraanaa Liyyuu Hayilii fi milishoota saba Oromoo Walloo irratti kallattii afuriin jechuunis Maankooy, Maajatee, Karra Qorii fi Daawwee Waataa Sanqalleetiin ta'uunsaa maddeen OFM himaniiru. Kuni kanaan osoo jiruu godina saba Oromoo Walloo magaalaa Makkannaa keessatti humni funxaaleeyyii Amaaraa qabeenya Oromoo hedduu mana jireenyaa waliin gubee barbadeessaa jira jechuun jiraattonni dubbataniiru. Akka maddeen keenya nuuf himanitti qabeenya Oromoota kan Liyyuu Hayiliin ibiddaan barbadeessaa jiru bakkoota tokko tokkotti uummanni raayyaa ittisa biyyaa waliin ta'uun dhaamsaa kan jiru ta'ullee bakka hedduutti guyyaa irraa gara guyyaatti qabeenya qonnaan bultoota gandoota baadiyyaa keessatti Liyyuu Hayilii Amaaraan barbadeessaa jiruu fi uummata qe'ee isaanii irraa buqqisaa akka jiran beekameera. Aanaa Jillee Xumuugatti uummanni 40,000 ol buqqaanii fi ammallee yaaddoo guddaa jiraachuun beekameera. Yeroo ammaa kana uummata Liyyuu Hayilii naannoo Amaaraa qabeenyi jalaa gubatee fi qe'ee irraa buqqifamaniif lammiileen Oromiyaa fi dhalattoonni Oromoo addunyaa irra jiran gargaarsa tattamaa gochaa fi kan jiran ta'us maddeen keenya nuuf himaniiru. Gama biraatiin diraamaan sobaa maqaa Baa'oo Shanee uummata meeyidhee jechuun uummata Oromoo godinoota Wallaggaa irraa waraanni mootummaa Biltsiginnaa fi humnoonni Amaaraa lola gareen jiraatuun beekameera. Gareen mootummaa Biltsiginnaa Oromiyaa ibsa sobaa uummanni nagaa ajjeefame jedhu beekaa karoora duula poolisii addaa Amaaraa kanaaf haala mijeessuuf afarsaa akka jiranis maddeen keenya nuuf himaniiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa humna milishaa fi poolisii naannoo Amaaraa 2,200 ta'an kaleessa galgala konkolaattota taataa 30 caaluun godina Wallagga lixaa galchuun dhagahameera. Humni Amaaraa kun Oromiyaa irraa Abbabaa Garasuu, Bahar Daar irraa Abbaarree Addaamuu fi Federaala irraa Tamasgeen Xurinee hoogganaa tikaa Biltsiginnaatiin kan qajeelfamu akka ta'e maddeen keenya nuuf himaniiru. Oduu biyya alaatiin biyyoonni lixaa sarbama mirga musliimoota Uyghur irratti raawwatamu mormuun Chaayinaa irra qoqqobbii kaa'aniiru. Mootummaan Chaayinaa maqaa finxaalessummaa to'achuu jedhuun kutaa biyyattii Xinjiang jedhamu keessatti musliimoota Uyghur kan dararu ta'uu dhaabbileen mirga namoomaa fi miidiyaaleen addunyaa gabaasaa turaniiru. Himannaan mootummaa Chaayinaa irratti dhiyaataa ture kaaba lixa biyyattii bulchiinsa Xinjiang keessatti mooraa bal'aa ijaaruun hawaasa muslimaa keessatti hidhee akka jiruu fi achitti reebichi hamaan humnaan olitti hojiitti dirqisiifamuu fi haleellaan saalqunnamtii irra ga'aa jira jechuun komatameera. Kanuma hordofuun dhimmicha ilaalchisee biyyoonni hedduun Chaayinaa kan balaaleffataa turan yoo ta'u biyyoonni lixaa akka USA, UK, Kanaadaa fi gamtaan Awurooppaa dhiittaa mirga namoomaa musliimoota Uyghur irra ga'aa jiru kana mormuun Chaayinaa irra qoqqobbii kaa'uun beekameera.
Qoqqobbiin biyyoonni lixaa Chaayinaarra ka'an kun qondaaltota Xinjiang keessaa mirga musliimoota Uyghur sarbaa turan irratti kan xiyyeeffatu yoo ta'u, dhorkaa balalii xiyyaaraa fi qabeenyi akka hin sochoone kan uggurudha. Ministeerri dhimma alaa UK Dominic Raab yakki musliimoota Uyghur irratti raawwatamaa jiru dhiittaa mirga namoomaa isaa hammaataa kan bara kamiyyuu caaludha. Addunyaan dhimma kana callistee ilaaluu hin qabdu jedheera. Ministeerri dhimma alaa USA Anthony Blinken immoo gama isaatiin Chaayinaan yakka duguuggaa sanyii fi haleellaa namaa irratti raawwachaa jirtuun itti gaafatamuu qabdi jedheera. Ministeerri dhimma alaa Kanaadaa ibsa baase keessatti haleellaa musliimoota Uyghur irratti raawwatamaa jiru mootummaadhaan kan durfamudha. Itti yaadame qondaaltota biyyattiin kan raawwatamaa jirudha jechuun balaaleffateera. Qoqqobbii kana duras biyyoonni addunyaa hedduun haleellaa musliimoota Uyghur irra ga'u mormuun Chaayinaa himachaa turuun ni yaadatama. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu yeroo kana qabannee dhiyaanne isaan kana turanii waan nu daawwattaniif galatooma.